Otuna jaallattee fedhii kiyya naaf guuttee biyyaan baadeemta turte. Biyya waan nufi godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee falqaqqa gadiin teenya jirta fiinfirtuu kenna keenye. Bakki dhaloota koo Oromiyaa keessa yeroo ta'u maqaa uummanni ittiin na beeku isinitti himachuu baadhus maqaa harmeen koo ittiin na waamtu badhaatuudha. Jaalalleen koo immoo haadha koo jedhe na waama. Haatii fi abbaan koo ijoollee 10 qabu. Isaan keessaa immoo dhumarratti kan dhalate ana ishee qananiidha. Yeroo ammaa kanatti hunduu bultii ijaarratanii ana qofaatu hafeera. Anis bu'aa bayii hedduun dabarse. Akkuma isinitti hime maatiin koo ijoollee baay'ee waan qabaniif anaan ijoollummaamatti firaaf na kennanii. Seenaan koos kanarraa kaasee akka rifeensa mataa kiyyaa baay'ata. Maatiin biratti guddadhe kana biraa daa'imummaa kootii hojii suuqii gurguruu, daa'ii fi birzii buusuu, dhugaatiiwwan garaagaraa banuun ijoollummaamatti shaakalee. Harmeen mana sanaa yoo dhiirri kamiyyuu sitti dubbate albeedhaan iyyuu waraanuuf hin dhiisinii jettee na gorsiti. Sababa kanaaf dhiira natti hiikuuf mataa nan jabaadha. Mana barumsaan baradhuttis waa lamaan hin beekama. Inni tokko ispoortiin yeroo ta'u, inni lammaffaa immoo dandeettii barnoota kootiini. Yeroon kutaa 3ffaa baradhu kaasee ture. Gaaffiin jaalalaa dargaggoota garaagaraa fi barsiisota na barsiisan irraa tokko jedhee naaf dhiyaachuu kan jalqabe. Yeroon bakka ispoortii deemu dargaggoonni tokko na qoccoluudhaaf na tuttuquu yeroo dhufan rukuteen akka dhiiraa reebameen manatti gala. Maatii kiyya biraa guyyaadhaa gara guyyaatti jaarsatu ergama. Har'a tokko yoo dhufe didamee yoo deebi'u burga nama immoo jaarsa gara biraatu dhufa. Intalli keessan intala eenyuu caaltii akka na midheessitu oduun jedhamullee maatii koo irratti odeeffamuun noollee. Harmeen koo ijoollummaa makoorraa kaasee anaaf kan barbaaddu barnoota kootti cimeen galma akkan ga'udha. Anis kaayyoon koo barnoota koo fi ispoortii qofarra jira. Haala kanaanis kutaa 3ffaa yeroon xumuru kutaa 4ffaarra na utaalchisanii kutaa 5ffaan galee. Haa ta'uutii garuu yeroon kutaa 5ffaa baradhu maatiin na guddisanii fi harmeen koo walitti waan bu'aniif haati koo na fudhattee gara manaatti galte. Yeroo kana kan hin fuune dhiirota 2 qofatu mana keenya jira. Maatii kootti deebi'een yeroon kanaan jiru kanatti dargaggeessi tokko kan kana dura bultii ijaarratee haadha manaa godhatee baatii 2tti hiiketu gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessa. Biyya waan nufi godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee falqaqqa gadiin teenya jirta fiinfirtuu kenna keenye. Anis sila jalqabumaayyuu dargaggeessinaan gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessu dubbii nama na barbaadudha waan ta'eef jalqaba haadha manaa kee hiiktee ofitti deeffadhu jedheen arrabseen ofirraa ari'e. Akka dargaggoota kaanii arrabsuu koo laalee wal'aansoo na qabachuudhaaf gara kootti hin dhufne. Dideetuma na hordofa. Obboleessi koo yeroo inni na hordofu waan arguuf ati gurbaa kanatti heerumiitii guyyaa cidha kee bultee immoo ganamaan anaan awwaaltaa jedhee natti dhaadata. Mucaan kun haadha manaasaa duraa waan hiikeef dubartii gara biraa waliin illee akka barbaade waan ta'uuf maatii koo keessaa namni tokko illee san jaallatu. Guyyaa tokko otoon gara mana barumsaa deemaa jiruu harka kiyya qabee yoo na amantes na amanii yoo na amanuu baatte immoo dhiisii ani kana dura haadha manaa gara biraa fuudhee kan hin hiikeef siin hundumaa ol waan hin jaalladhuu fi maatiin kee immoo siin anaaf akka hin kennine durumaayyuu nan beekaa maatii kiyya waliin illee waliigalteen qabanii jechuun natti dubbate. Obboleessa kiyya isa biraa waliin baay'ee walitti siqu. Guyyaa biraas isa daheeffatee obboleessa koo waliin mana keenya dhufe. Yeroo kanatti harmeen koo buna danfistee fi anaanis nyaata akkan qopheessuuf na ajajjee xiqqoo waliin haasofnee haala harmee koo ana waliin yeroo dubbattu argee deebi'ee galee. Guyyaa sanarraa kaasees karaa bilbilaa naaf bilbiluu jalqabee. Haa ta'uutii garuu yeroo hundaa waa'ee jaalalaa qofa naaf odeessu ani immoo barumsa koo malee waan tokkoyyuu ilaaluu hin dhama'inii jedheen irra deddeebiseen itti hima. Booddee irrattis yeroo hundaa bilbilee malee naaf gamsiisu yeroo inni diduu kanaan booddee naaf hin bilbiliinii jedheen bilbila koo irratti cufadhe. Guyyaan bilbila irratti cufadhe ganama barii ka'ee gara mana keenyaa yeroo dhufu jalaan dhokadhe. Yeroo kana karaa miseejii kanaan booddee ijaan nan argituu nagaatti jedhee ergaa naaf barreesse. Yeroo sanatti waanuma qoosaa jiru natti fakkaate. Haa ta'uutii garuu mana isaanii galee meeshaa osoo ofitti naquuf goroggoruu yookiin immoo tuttuquu
du'uu harkaa ba'ee farduma ofii harkaan guddisee isa jala ajjeese. Farda sana waliin wal qabsiisee abbaan isaas meeshaa sana harkaa fuudhe. Aariin isaa ammasitti guddatee qoricha summii bulbulee dhuge. Haa ta'uutii garuu maatiin isaa dafanii waan arganiif iyyanii akkuma ta'ettuu mana yaalaa geessuun lubbuu isaa hambisanii. Guyyaa qoricha summii kana dhugee mana yaalaatii erga galee booda halkan sa'aatii 7tti hirriba keessaa naaf bilbilee battala kaaseen maal ati namaaf jiraattamoo jedheen yeroon isan gaafadhu eeyyeen ani siif hin jiraadhaa farda koo dhabee siinis yoon dhabee naaf hin ta'uu ofis dhabuun qabaa jechuun natti dubbate. Anis mucaan kun deebisee rakkoo gara biraa ofirratti uuma jedhee waan hin sodaadheef atumti naaf fayyi malee homaa rakkoon qabu ani kan keenan ta'a jedheen deebiseefi gammadees ofitti deebi'ee lubbuu isaa balleessuurraas akka of qusatu waadaas naaf galee. Qaamaan wal arginees wantoota hedduu waliitiin taphanne. Yaadaanis jaalalaanis qabeen nama gaarii akka inni ta'u nan gorse. Cubbuudha yeroo sanatti waa hundaan na dhaga'a. Anis keessa kootiin isa jaalladhe. Haala kanaanis jaalala gaariin anaaf inni waggaa 2 waliin dabarsine. Waggaa 2 booddee fedhii koo naaf guutii jechuun na gaafate. Ani garuu gaa'ela duraa fedhii miiraa eenyuma waliin iyyuu guutuu waan hin barbaanneef lakkii kun hin ta'uu yeroon isaa hin geenye jedheen deebiseefi walitti bu'insa hedduu fi dhimmuma kanarratti bu'aa bahii guddaatu anaaf isa gidduutti uumame. Ati na dhoksitee nama gara biraa ni jaallatta naan jedha. Akka carraa ta'ee guyyaa fedhii kana na gaafate buleesaa wal dorgommii ispoortiif gara magaalaatti waan hin imaluuf anaaf inni immoo walitti buunee waan jirruuf isatti otoo hin deeme. Kunis dabalamee baay'ee walitti buunee walitti mufanne. Maaltu akkasatti dhufe beekuu baadhus waggaa 2 erga na obsee booda akkan fedhii kiyya isa waliin ba'u baay'ee na sarda. Na gudeeduufillee guyyaatti yaaleeru ni jira. Haa ta'uutii garuu harki kiyya harka isaarra waan jabaatuuf gonkumaa na gudeeduun isaaf hin danda'amne. Gaafa fedhii koo ta'e anumatu si waliin ciisaa na gudeeddee garuu waan tokko iyyuu narratti raawwachuu hin dandeessu jedheen jala mureen itti hime. Yaa waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee fakkaata gadiin teenya jirtaaf hin jirtu kenna keenye. Yeroo kanaa booddee garuu nan jaallattu jedhee amala isaa isa duraatti deebi'ee guyyaa aarii tokko naaf bilbilee shamarran hammi kun magaala keenya keessatoo jiranii ol of qabuun kee maaliif barbaachisee warra kaanoo waggaa 2 miti daqiiqaa 2 yoon gaafadhuyyuu tole naan jedhu kan kee kuni maalii jechuun na arrabsa. Kun arraba malee silaas gorsa maaliiti? Wal dorgommii kiyya xumureen gara maatii kootti yeroon galu jaalalleen koo kun akka dhukkubsateen dhaga'e. Yeroon bilbiluufis bilbila naaf hin kaasu. Gara obboleessa isaatti bilbileen maal akka inni ta'e yeroon gaafadhu akka inni dhibee ilkaanii dhukkubsateen dhaga'e. Anis mana obboleettii isaa deemeen yeroon ijaan isa argu fuulli isaa itti bobbokokee fuula nama lamaa fakkaata. Guyyaan kun anaaf guyyaa addaa ture. Nama jaallatan garuu bineensa yoo fakkaate iyyuu erga jaallatanii jibbuu hin danda'ani. Bara buleen ganama ka'een gara mana maatii kootti deebi'ee naaf fayyees qalbii isaatti deebi'ee jaalala keenya duraatti deebine. Barnoota koos kutaa 8ffaa xumureen kutaa 9ffaatti darbe. Haa ta'uutii garuu kutaa 9ffaa booddee itti fufuu hin dandeenye. Barsiisaan daree keenya barsiisuu wal dorgommii kubbaa waliin deemnu gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee ani dinnaan humnaan qabxiidhaan barsiisota kaan natti bitee waa hundaan na dadhabe. Booddee irrattis akka ati hin baranne siin hin godhanaan jechuun duriyyee daree keessaa natti bitee dabtara koo akkana jala hatan karaa irratti akkana arrabsan na gochisiisuu jalqabe. Haga kanaatti humna hin qaban ture. Kanaa ol garuu abdii godhadhee deemuun baay'ee natti ulfaate. Barsiisonni hundi yeroon daree seenu gadi bayinaan jedhu. Maatii kootti simnaan falleen naaf dhibee. Dhumarratti mana barumsaa ani baradhu keessatti barsiisaa kana booksiidhaan barattoota qixxa lamaanitti rukuteen barnoota addaan kute. Waa kanas barattoota mana barumsaa malee maatiin koo quba hin qabani. Guyyaa tokko anaa fi obboleessi koo magaala keessatoo deemnu nutti dhufee obboleessa kootiin mucaan kun nama moo maraatuudha dhuguma nama jettee waliin deemtaa mana kiyyatti dhuftee na waliin ciiste malee jechuun na dirqisiistii maaloo narraa qabadhaa jechuun
obboleessa koo biratti na qaanesse. Obboleessi kiyya anaan dhaga'uu didee hojii keetii akkam barsiisaan kabajamaa kun akkana jedhee waa'ee keenyatti dubbataa, kanaan booddee ati har'a otoo hin buliin nurraa heerumuu qabdaa, maqaa nu balleessitee jechuun natti dubbate. Boo'een wantan godhun dhabe. Dhugaan kiyya garuu faallaa ture. Obboleessi koo duraan yoo heerumte ganama saanatu du'aa baratte malee jechuun nama na jabeessu ture. Otoon oliinis dargaggeessa jaarsa gara maatii kootti ergateen obboleessi koo harmee kiyya tole jechisiisee akkan heerumuuf dirqama narratti baasanii. Haa ta'uutii garuu badeen magaalaa Finfinnee obboleettii koo bira deeme. Isheedhaan immoo dorgommii ispoortiin qaba jedheen paaspoortii baafadheen biyya alaa deemuusis piroosesiin jalqabe. Piroosesiin sunis dafee naaf dhufuu dide. Gara maatii kootti galuuf obboleessa kiyya kana waan hin sodaadhuuf achuma obboleettii koo bira magaalaa Finfinneen ture. Haa ta'uutii garuu obboleessi koo inni gara biraa magaalaa Finfinnee turuu koo waan naaf hin jaallanneef dhufee gara maatii kootti na deebise. Maal godharee yeroon gara maatii kootti deebi'u dargaggeessi na fuudhuudhaaf maatiin kiyya tole jedhanii fi na butuudhaaf galma koo fi baha koo na hordofsiisu eegale. Biyya waan nufi godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan. Barbaacha kee fantakka gadiin teenya jirtaa fi jirtuu kenna keenye. Bahuuf galuu fi jaalallee koo waliin wal arguun baay'ee natti ulfaate. Maal haa godhuu jedheen yeroon isaan gaafadhu deemii heerumii ani immoo silaa ati heerumtee jiraachuu waan hin dandeenyeef ofin ajjeesaa kanuma furmaanni keenyi jechuun natti dubbate. Ani garuu durseen furmaata qopheeffadhee waan hin dhufeef biyya hambaan deemaa hanga waggaa lamaatti na obsii hadaraa jechuun yeroon isaan gaafadhu ati yoo deemte anaan hin nagattaa tole naaf hin jettuu sobdee akkan si abdadhu na gootaa jechuun biyya hambaa deemuu kuna dide. Sossobeen amansiifadheen maatiin kiyya otoo hin beekiin piroosesii hundumaa xumuradheen baatii 3 keessatti gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Jaalala ani isaaf qabu osoon barreessee maxxansee waraqaan akka dachee qalamni akka galaanaa toonaaf ta'ee katabeen hin xumuru. Magaala keessatti anaaf inni manallee ijaarrannee meeshaa mana keessaallee guuttanneerra. Haa ta'uutii garuu biyya hambaa deemeen waggaa 2 yeroon fixu kanatti jaalalli anaaf isa gidduu jiru akka duraa miti. Amala isaa duraatti deebi'ee shamarran garaagaraa waliin ooleeti bulaa. Maaliif akka na gootaa jedheen yeroon isaan gaafadhu otuu ati na jaallatta ta'ee fedhii kiyya naaf guuttee biyya hambaa deemta ture. Ati fedhii kiyya waan naaf hin guunneef kan fedhii kiyya naaf guutan baay'een waanta jiraniif ani siin hin beekuu jedhee natti dubbata. Waaqaan walitti bu'uu fedha foonii dursa kennuu gonkumaa akka ani hin barbaanne otuman gara biyyaatti deebi'ee hanga seeraan wal fuunutti kana akkan goone jala sarareen har'as itti maatiin jira. Jaalala isaaf otoon lubbuu koo kenneeyyuu anaan hin mararu. Waggaa amma kanaa isa obseen eege bu'aa bahee hedduu keessa siin darbe. Lubbuun isaa sababa kootti jiraatti jettee waan hin amanuuf wanta gaarii hin taane gonkumaayyuu isarratti yaadeen hin beeku. Anaaf warqee koodha. Haa ta'uutii garuu har'a jaalalli keenyi sadarkaa kanarra jira. Akka kaleessa na jaallatu har'a nan jaallatu. Har'a yoo na lole bor immoo deebi'ee dhiifama na gaafata. Amalli isaas akkuma duriiti. Maatii isaatu anaan na jaallata malee maatiin koo immoo isaatiin hin jaallatanii. Haa ta'uutii garuu jibbuun maatii kiyyaa jaalala ani isaaf qabu waliin wal maddiin dhaabbatanii. Maatiin anaaf gara biraadha. Jaalalli immoo anaaf wanta biraadha. Maatii waliin yeroon dhaladhee kaasee jiraachaan ture. Bultii koof garuu nama na jaallatu waliin hin jiraadha. Haa ta'uutii garuu jaalala kana gara jabaadhee haga bultiitti deemuun shakkiiwwan hedduu sababa jijjiiramuu isaatti na keessa naqee jira. Meeriyoonni koo yoon itti seene nan milkaa'amoo karaatti rakkoon na qabataa yaada furmaata ta'ee komentii jalatti akkanaaf godhan abdii guddaan sin eeggadha. Ana obboleettii keessan biyya hambaan jiraadhu galuudhaaf torbanoota muraasa qofa kan naaftu ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Biyya waan nufi godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan. Barbaacha kee fantakka gadiin
keenya jirta filtirtuu kenna keenye. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'uchaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi biyya ambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ga'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 immoo yaada ishee deeggara jettan jireenya ishee boriitiif murtee gaarii ta'uu akka kennitanii fi kabajaan isin gaafadha. Seenaa hedduu nama barsiisuu fi beekumsa namaaf kennu obboleettiin keenya nuuf qooddee jirti. Yaada keessan kennuu hin dagatinaa jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Haga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937386564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista Shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Biyya waan nufi kuudha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee faltakka.